الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله فارون كربيتي كيوسف هبي علي ساوندتي الحمد لله. تيك توك خفيدم فيسبوك خفيدم يوتيوب خفيدم hamzaa harkeetti waan inni haasa'u akka juwwan laalee jechuudha. Isinii galee hamzaa shek jaabir hojii isaa harkee walillee naafinnu ol mormaa turre beektanii. Kanaaf mee waan isin juga baasi mee waan jettuun jiimee jira kana muwaazii ta'e. Ati alaa kullee haaluma hundaafuu namni Oromoo fi Islaama ta'e hedduu gamoo onlaayinaa fi sooshaal miidiyaarraan warri biyyaa waliin mormii heddummeessuun qabuun jaan. namni illeen waan mormii heddummaatu follow godhee jala deemee jala bu'ee dubbii akkasitti itti hakkannee gurra kannee fi jala deemuun qabu jeetii yaadaan. Sanfaatu gaariidha malee hamzaan akkana jee hamzaan nama akkanaati. Hamzaan akkana godhuun qabu maaliin akkana godhuun qabu sun nuti an akka hiyyatti himuufillee natti ulfaata. Hamzaan nama narraa beeku nama guddaadha. Dogoggora ilmi namaa hundi ni qaba. Garuu an dhaamsanii hin qabu. Laayivii kanarratti namni Oromoo ta'eefi. Jechuun wallollee jee gizee viidiyoo aliin fakkeenyaaf jechuun inni kun nama dhugaadha waan takkaa jira amma ka tokko jira. Aliin kun nama fedhii qaba shahwaa qaba. Akkuma rabbiin jee quraana isaa keessatti ilmi namaa hunda shahwaa isaa wajjin uumame fedhii qaba. Dhiiras haa ta'u dhalaa. Waa'ee fedhiidhaa waliin haasa'e dubartii wajjin. Akka yoo dhugaa ta'eef hin baane. Dubartiin viidiyoo waraabbii teguun ni haasa'u. Hamzatti ergiti. Hamzaan naaf alii wanni beekta akka duraa walloloo ta'anis waan haarositti himuu miti. Amma aliin viidiyoo isa illee yoo agarteen beeku viidiyoo san fuudhee Hamzaan feesbuuk irra sheer godhe. Si galemi? Kanaaf amma Hamzaan maal jaa yoo dhiifama nan gaafanne lammaffallee takkanaa tana tanu maalii Sufiyaaniin gabbaasaa jechaa jira. Yoo alii Sufiyaanii fi saahiba isaa tokko eenyu maqaan isaa sheeticha san maqaa as jala naa barreessaa. Sheetichi sanii fi Hamzaa alii Sufiyaan yoo dhufanii dhiifama naan hin jenne ammaas viidiyoo saniin gabbaasaa jechaa jira maal jettaan? Inni fedhinnaa mataa isaa guutuu deeme malee Hamzaan akkas yoo ta'e fedhinnaa mataa isaa guutuu deeme malee qalbii muuminaatis eeguun deemu amantii Islaamatti illee daleennee jaa. Amantiin teenya nama sattaraadheetti. Sanuu nama xiqqoofate waa namaa godhe kana dhiisiiti. Namuma Islaama ta'e nama muumina ta'eu mooraalii eegaa qalbii nama sanii eegaadhaa jetti. Nama sattaraa jetti amantiin ta'e. Yoon sheeka dhiisii sheeka guddaa kana dhiisiiti nama xixiqqaa'u dura badii ilmi namaa kan balleessin hin jiru. Rabbi malee perfeektiin hin jiru ilmi namaa. Waa hunda dura itti himuu qabda akka itti himuu dandeessuun. Nama sattaruunis gaariidha. Itti himtee ichi booda waan godhuu qabdu. Yoo ati itti himte mana murtii gurraachatti si dhiyeesse jee viidiyoo fa'aati yaafitee tana amma yoo fedhe Hamzaa shek jaabir jechuudha. As beeti yoo fedhe viidiyoo mati yaafitee tana fuudhee YouTube isarra geessee nurratti akka reefummaa aliyalii ta dhaggeeffanne san ka'a. Akkasii nurratti dalagammaas nuus as deebi'ee mana murtii gurraacha irratti isin dhiyeessee akkam jettee. Nama akkas maaltu isa nama jala akkasitti daleessisuu san fichisiisee. Yaa kana dandeettii qabu beekumsa qabuun waan hawaasa isaa karaa sirrii irra deebisu. Waan beekumsa hawaasaa kan waan bakka dhaloota biyya jiru dhaloota boodaa kana fa'aa karaa hojii galchu karaa barnoota galchu karaa amantiitti galchu sanfaarraa beekumsaa fi dandeettii qabuun yoo sanfaarra dalagee yoo nama jala dalagu waan namni keessaan dhuunfaadhaan dhokatee dalagu haa godhee nama jala dalagu maaltu sanfeessisee yoo beekumsa biraa waan dandeettii qabu beekumsa qabu san yoo osoo nama jalan daleene saaxiluun taane waan faayidaa qabu malee waan faayidaa qabu beekumsa namaa kan yaada gaarii anamma akkana fakkaatutti inni waan kana isa hojjechiise Oromoon teenya taa agartu tan gaafa ati waa'ee shahwaa haasoftuu fi gaafa ati waa'ee waan hawaasa bira si xiqqeessa waa'ee fedhinnaa farrarra'u waa jechuun namni waa jaartii dhabirraa akkana ta'e waa jaarsa dhabirraa akkana ta'e hin beeku yoo ati waa'ee fedhii irraa haasoftu yoo ati waa'ee amma Hamzaan viidiyoo hundarra laal chaalenji godhee jira. Anis waan kana irratti dhaqqa beetiin jira. Waan isa kana godhuun baan. Dhugaan isin himaa dhaggeeffadhaa. Wanni Hamzaa shek jaabir akkana godhaa jiru. Ijoolleen teenya ta'a Oromoodhaa warreen keessattuu afaan Oromoo dhageenya. Guddatteeti miidiyaan kun sammuu isaanii haatee maal godhe
waan fedhii qofa irratti isaan ta'e kana jechuun maal jechuu barbaadeeti gaafa hamzaa shee jaabir akkaataa itti qunxurroo guddifatanii isinii majeete kana duras shunkurtii fi dibaajee ijoollee shunkurtii fi seetaan waanti jechuudha. Viidiyoo isaas nama kuma dhibbaa fi wayii daawwateef yuutuub irratti. Deebi'eeti shamarraniin akkaataa itti dubrummaan itti deeffatanii isinii maajee dawaa timaantimii fi shunkurtaas baasee zeetaa hojii damfisee kunoo kana fitti baajee wayii itti dibee agarsiise akkana deeffatanii jeeni itti mul'isa. Viidiyoo isaas nama kuma meeqaan laala jechuudha. As deebi'a. Gaafa inni appilikeeshinii wayii tokko faayidaa qabu fidee barsiise namni irraa baratu hin jiru. Inni kun hojiin isaa jechuun namni tokko fakkeenyaaf waan irratti appilii ta'uu jira bara. Ati ma fakkeenyaaf gaafa ogummaa wayii tokkoon yuunivarsiitii seentu akka kolleejjii seentu waan irratti appilii taatee bakka seefingii waan godhe tokko jira sammuu ta'e waan irratti wanti taatu inni immoo irratti xiyyeeffatu. Inni immoo wanni sammuu isaa keessa seefingii ta'ee barachaa jiru yookaan ittiin jiraachaa jiru waa'ee yuutuubii kana. Jechuun jireenyummaan isaatu wanni ilmaan isaatiin jiraachifatus waan yuu'enniin kan itoo feenarratti maaliif nama kana amma dura baqattummaa irra jira waraqaa hin harkan. Jireenyi isaa kana dura dhibbi lama dura faranjii namaa kan tuumaan godhu isaa miti dardara warra akkasa jarman keessa jiraatu ni beekna jechuudha kana. Kanaatu kana godhu jira. An akka yaada kiyyaatti gaa dhibbarraa dhibbatti hamzaa shee jaabiroonni kana godhu kana jechuudha bakka. Yaada kiyya kun. Hamzaa shee jaabir jechuun nama ajaa'ibaatu takka diraamaa tichi bi'ee bakka waan qubna garii osoo hin taane. Diraamaalee waan nama kofalchiisu garaagaraa takka. Hamzaa dhaggeeffadhu namni kun barsiisaa maali barataa yuunivarsiitiitii nama si daawwatu nama akkanuma zimbiloo nama akka kiyyaa kana faadhaa miti. Kanaafuu dhaggeeffadhu waan inni siin jiru nama si daawwatu nama biyya keessa jiru qeerroo biyya keessaati mee waan inni siin jiru dhaggeeffadhu. Ammoo mana murtii gurraachutti akka nu dhiyeessine adaraa siin jenna. Feesbuuk afaan namarraa gubataa namaan jetta akka feesbuuka keenyaas hin tuqine filiis. Dhaabiif waan nasiyaa dhaabtuuf dhaabiif. Amma Hamzaan osoo maalirraa diraamaa faniilee garaagaraa kaa siraa dalagee ammas waa'ee teekinooloojii irratti beekumsa garaagaraa namaa kan hedduu dasna jaa. Ammas afaan itti waa'ee namaa galchullee hedduu qaba. Dandeettii hedduudha qaba. Dasna jaa. Ammoo kijibatti illee taatu waa namaa amansiisuudhaaf dandeettii ajaa'ibaa qaba. Saniifuu inni waan namni piraaveesii keessaan misxiraan dalage ta misxiraa rabbii gaafata ilma namaa. San rabbumaa dhiisee akkuma gubbarratti namni akkuma gubbatti fakkeessus namaa dhiisee abbaadhaaf dhiisee inni amma dandeettii kana kanaas ilaanuu kanneen dasna jaan. Bakka teekinooloojii garaagaraa waa'ee teekinooloojii tanarratti diraamaalee garaagaraa fanii waan nama bashannansiisu tanarratti silaa dalagee beekumsa nuu kanneen dasna jaa. Okay. Innaa waa'ee amantii irra jechuudha. Waa'ee amantii namaa waa'ee amantii silaa dhiisee Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaa jechuudha. Amantii silaa nama birootii dhiisee beekumsa teekinooloojiidhaaf. Teekinooloojiidhaaf. Akka jiru geera. Durriyyeen amma qunxurroo sheekaa ol baasuu deemti. Akkam. Sheeka kaatee maastaan isaatii gahee. Eenyu hajoo? Suleemaan tokko koomentii jira. Nuunjaa? Lakki jara ol baasuu sanbaa. Durriyyee jaalladha. Durriyyee dalagaa durriyyumaa dhiisanii namni waan godhuu qabu karoora isaatiin xiyyeeffannaa isaatiin itti deemuu qaba. Ammoo komantii fi ilaaluun dirqama waan sheer godhan irratti komantii irra dhaabbatanii waan lamada sheer godhaniis sheer godhuun dirqama ta'uu qaba. Akkasii wallaahi. Foloora rabbii fi dabbii. Hamzaa kiyya wallaahi baabaa kiyya waan takkaasiif dhugaan siin jaa. Anamma namoota si dinqisiifatu keessaa tokko. Dhugaa amma muwaazoo amma liivirratti eegaan as ba'e malee annama Hamzaa shee jaabir dinqisiifatu. Dhugaan isin hin jaa wallaahi eenyu si sodaadhu. Jechuun waan amma inni namoonni jeef osoo hin ta'in Hamzaan hin dinqisiifadha. Amma muwaazillee reefuun tana wal morminee turre. Muwaaz nama hojii Hamzaa hin taaneef keessaa nama tokko. Maaliif akkaataa inni irra jiru akkaataa fokkotaadha waan ta'eef. Dhugaadhaan naafillee amma warri akka muwaaz isa quufeeti paarsanta akka dhibbarraa dhibbatti isa hin taaneef bakka. Anammoo hanga tokko hangaan Hamza irraa fadhuun qaba. Hedduun qabaanis waan hin raafadhu. Akkasimi anis amma hangaan irraa jibbuun jira. Hangina irraa jibbuu san ammoo waa xiqqoorratti. Waan kaanii ammoo hangaan jechuun irraa jaalachuu hanga osoo hin ta'in konfidensiif qabaatee waniin irraa jaaladha jechuudha. Konfidensiif qabaatee wanni hojjetu takka irrattis gizee hojjetee fi deebii ammas
waan hojjeterra yoo wanni inni isa mudatu jiraate challenge inni isa mudatu jiraate challenge san darbuu isaati. An onnuma kanaa qabaachuun isaa hedduu na dhagayame nama akkamii immoo yoo mucaan kun jechuun hamzaan kun yoo ni fi agartee barnoonni akkana isa godhu teesse maal jedhamu tokko barnoonni gizee kutee kami ta'a. Beekumsi gizee heddummaate. Beekumsi gizee heddummaate. Abdeet godhachaa deemuu. Abdeet. Bilbila kee kan osuma kaffeetuuti osuma waa baay'ee si baadhatuuti abdeet gootu. Laal bilbila siinjaa si gaafataa'u si takka. Bilbila kee kana abdoot nama godhi siinjaa. Waan namni itti si faalleessuun dhufe. Maaliif na faalleessee jedhanii jala dalaguudha maaliif na faalleessee jedhanii yaaduudha malee daranaa itti jabaachuun gaarii miti. Kanaaf obboleessa keenya Hamza please wanni isin jechuu barbaade biyya keessatti amma akka duraasanii miti akkuma reefu isiniin jee kunoo amma manni kun wifi qaba. Wifi qaba. Gandiin an keessa jiru kun yoo xiqqaate manni 7 10 gandummaan xiqqishaan gandi tokko keessa hin baanu magaalaan baanu beekadhu manni 20 wifi ni qaba. Ka wifi hin qabne immoo akka kiyyaa kana bilbila bitatee deema. Ji'a guutuu qarshii 200 qofaan. Akka duraasanitti warri biyyaa yoo waan san goone hin dhaga'u warri biyyaa waan kana goone hin dhaga'u himjuu. An amma gaakkaan ganda biyyaan keessa gandaa keessa jiraachaa jirutti gandi guutuun sigaleemi amma yoo argee fudhatte dirreedoo namni guutuu wifi manaa qaba maashaallah rabbi itti yaa'iduuf miskeenni jimaa dalagatu hundi wifi mana galfateeti ijoollee ittiin bashannansiisaa jiru. Warri biyyaa irra tujjaarree jira namni wifi naqatee jira jechuudha barbaade. Amma micoota akka taarra harki tokko adiiroon tokko kana tiktook ilaalu jira beekta taa'ee magaalaa keessa micoon biyyaa rafaa jirti akkana bakka taneef qabdeeti daansii kana godhate yeroo micoon nama amma fireeshii bara biyya san dhage. Awo koomee naan jee maali yaa biitee tira dhufte isa akka waan nama oofifte naan jee. Subhanallah. Mee namni sanaa abbaan keetiis akkasumas si harka. Dalagaan akkasiitiifi. Michiyyoo har'a Facebook irra oofaa jiran takka gartanii meeqa awway gara tanuu an gubadhee wallaahi billahi ilaahi. Shallee dalaguufi dalagaan akkasii. Akkasiisa tokko jechuun bar warri shalleedhaa bar bakka ganda keessatti hojjetanii bar. Gaafa sanuu nama isaan beeku harkan ni fiiganii bar. Kun bar paabliikii bar yaa obboleeyyoon kiyya maal taatan keessattuu shamarran dhiirallee bar haga wayyaa bar dhiira yoo waan fete anamma asirratti waan ta'e waan dubbadheerraan hin qaanfatu jaan pilii shamarran keenya keessattuu amma hamzaa shee jaabirii fi wantiin osoo tan hunda harkaniiti ofii walitti garagalanii wal wanti faalleessaa jira jechuudha. Amma gisee yaayame mee miciyyoon san amma fireeshii yaa jennu nama baadiyyaatiillee yaa jennu jechuun namni baadiyyaa haqaroomee baay'ee garuu jechuun ka namoomaan beenellee yaa jennu warri kiyya baadiyyaa jiraanillee harkanaa jettu. Immoo ati achirratti wanti jettee viidiyoo teekisii akkasitti asiif qabdee angubadhee gara kiyya taa'ee rabbisi haa qabbaneessu rabbisi qabbaneessa inshaallah. Takkaas ammas dhiyuma tana unoo feesbuukaa fi tiktookuun dura ajandaa godhatanii oofan maal itti beektaa sanillee irraa dhugaan isin hin jaa garuu immoo yaa oftitiyya yaa obboleettitiyya nuti dhiirtii guunnee jirraati akkanatti hin ta'ina obsaa jiraadha dheexanii biyya san. Biasa walumaan keessa turre mi. Nama akka tokko firiiratamtu fadhoo. Lakki dhiirmee dhugaa keeti wallahi. Haya mee ati yoo biyya sanitti illee heerumne gaafa biyya sanatti heerumte takka ammoo akka carraa ta'e achitti yoo heerumte gaafa jaarsa keetii hojii osoo teessuu viidiyoo san laalte maaltu si dhagaama? Maaltu si dhagaama sammuu ta'e sanatti? Wallahi billahi jaarsuma tokkoon dhabe wallahi billahi namuma tokko naa barbaada ulee kakatti bar maqaa rabbiitiin isin qabadhe kunoo mana arabaatti suudii jirti wallahi. Gubatan wallahi. لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله واتوب إليه ربي الرحمن واباسو ججول لي متي غرو شامران كنيا انججنا نماز انججنا صلاة نياتا غيزي وانتي كسكسي سين دفت سنة ديسن صلاة لا إله غبدي والله غبدي تكن الله البرتي تو مالي با اوبليتي يا ربي غديتني ما تو فارموتي مو والله يا فان روموتي يا ابو رومو صفو قبدي amantii teenya yoo wanti taates rabbii gatitti islaam wallahi maqaa harargeedhan leedha yoo dhugaa rabbii dubbatte yaa aboo si galee kanaaf ijoollumaasii waan ittiin barsiisinaa nuti ijoollee bartaanaa biroonni irraa hojjechuu jiru namni amma tiiktook biyya keessa balleessitan namni tiiktook fayyadamaa jira wallahi namni guututti obboleettiiti jedha geeffadhu saniifuu firri keessa ilaala si daawwata firri kee maal siin jaa deebi ammaasoo wanta kaan isin himuu barbaade yaa obboleewwan kee ani isinirrallee waa qabaadhe isinirrallee of qabuu dandeenya isinirrallee waa beekoo osoo hin ta'e nutis bara fedhiinuma qabna nuti dhiirri kunis fedhiin qabna garuu qabannee deemuu jirra isinii galee akkaawwan teetuutu rabbii kiyyattiin himadha jee akka malee dhokotee waa badii dalaga malee nutis fedhiinuma qabna የሰው ልጅ ነው አይደል? አይ
simmeetii ni qaba ilmi namaa innis ni qaba anis ni qaba namni hundi garuu immoo qabattee oobsitee yaa rabbii wanti isin juutti qabattee deemtaa Rabbii namaaf araara. Rabbii namaa namaan araara. yoo dandeesse immoo dhokodhu dalagillee isin jiru garuu immoo asirra nutti hira isin behin rabbi sodaadhu. Waamee qaballeessitaa bara. Dhiirallee amma unkaan dhalaa akka ta'e dhiisi dhiirallee meeqaan tamii wanti sammuu isaa kana karas deebistee akka malee goota. Xiyyeeffannaan isaa ooyiruusa fiigee. Ooyiruusa fiigee. Egaa warra waameeqa gargaaru. Salakaa waan akkasii arge xiyyeeffannaan isaa xiyyeeffannaa yaa obboleessu wallaahi. Suudii dhalaa teenyata akkanaa jira kara suudiitiin fiiga jaayaa isin gargaaru suwaaba fa'aa jeetiin isin gargaaruudhaaf asiin achi fiiga karaa kanaa taatu hammaatee jira siniif hirmaa dhaggeeffadha. Sababa kana dhiirameeqa laal dhiirtee ammaasitti tokkoffaadha hojii dhabee jira namni hojii amma biyya keessa olaalte namoonni keenya dhiirti wallaahi harka 100 keessa dargaggeessi Itoophiyaadha harki 80 yoo kijibee malee warri baratee taa'uun baan warran barateen dhiisiyu warri baratee taa'u harka 100 keessa baranaa fi warreen gaddaa warri eebbifame harki 70 lafuma jiru hojii dhabee. Nutuu tabarannee eebbifamneen keenyee dalagaa itti dhabnee ta dalagaa itti harkannuun barannee ta dalagaa itti harkannuun barachuu. Barbaala wasaala nuukoo nuti warri ammoo biyyaalarraa dhufee dhiisiyuugaa. Namoonni as keessatti hojii dhabee akkaataa dhabee kara deemu laalee biyya tana keessatti laal obboleetti isiniif nama dhaggeeffata. Tujjaarri ni iraara. Miskeenni ni iraara. Sheer godhanii biraan ni gaani. Hamzaan ni laaloo fadees. Qalee. Achiin oolee abukaatoo deebi. Wallahi. Deebitee yaa obboleessa. Rabbi nu haa baasu dhiis. Matoora isaa itti hime mucaa abbaa wanti itti wajjin isaaseeti. Isattiin dhaqaqa ammoo guyyaa silaa isaan jedhamu bar mootorumaatuun baanee jaaniimi. Feesaliin tuqa kaatti hime bakka poolisichi waan naan jee itti himeetiin jira toofi qomatti deebina naan jee. Akkasii obboleewwan kiyya dhiifama namaan addawwalee saniifuu rabbi nuuf araaramu astaghfirullah wa atuubu ilayhi jajjabaadha yaa jira keenya ofillee jajjabeessa namni biyya tana akkuma reefu isiniin jee keessattuu biyyi Itoophiyaatu amma faa barara laa ilaaha illallah jireenya akka bakka maal jeesiniif abbaa keessan faa dawwalaati akkaataa itti nama faa amma warri biyya alaa faa jirtan raafaa faffeetamni kanaafuu raha tana rabbi isin haa gooyisu raha godhaa qalbii teessa rahaan ammoo muuziqaanii miti kunuun amma muuziqaa wayii raha godhu jira muuziqaanii miti as beetiin obboleewwan kiyya isin kunoo isin hojii raha godhaa jiraami raha godhaa wal gammachiisaa faadha malee akka amma hamzaa shek jaabir kanaan hogguutu akka basalaan dhufee sheekotee hojii walibbuu gaarii miti jechuun ani sufiyaan akka nama tokkootti hirrina qabaachuu danda'a. Wanni waan kan ol keessa godheef maali ni beektaa warri biyya teenyaa isin harkaadhaan amma wanni ta dubartiillee keessa godheef hin baanaasumaan. Wanni ta dubartii teenyallee wal keessa lallaaquu osoo hin ta'in siigalame wal keessa lallaaquu osoo hin ta'in dubartiin teenyaas dubartiin Oromoodha. Piliis of eeggadhaa wanni jechuu barbaadeef warri biyyaa amma akka duraaniitii miti. Xaxawareeti waayifii manaa qaban. Amma waayifii ni naasawaa jira waayifii namaa. Tini isin haasaa jira waan ajaa'ibsitta waan ati gootu waan nan godhu namni amma taa'eetti daawwachaa jira ati akkasiisanii mi ogguun nama magaalaa keessa deemu kun omee hamzaan naa ragaadha ati akkasiisanii mi ati tiktok irra waraabusanii mi ati ta yuutuubii sanii mi ati feesbuukaa sanii mi naan jaan laal ati diir ilmoo bannaatii mi naan jaan haa laala agartee mi laal hangan takkaa jechuudha. Haya gamma sa yeroo beeka dhugaa yeroo wifiin akkasittiin babal'atiin yeroon sa yeroo wifiin qaaliiti amma garuu wifiin rakkistee jechuudha hanga takkatti deemamaa jira kanaaf of eegaa qabdan malee yeroo as baatanii viidiyoo babaluuti subhaanallah maal isinirraa baran nuti wallaalan Usman Kadir abbaan kon qabu itti abbaan kee qabaachuu baatus abbeeraa keetii qaba ilma abbeeraa keetii qaba intala abbeeraa keetii qaba yoo xiqqaate damiina keessan faa qabata maal gootaa shariiqa abbaa keetii qabata caayaa abbaa keetii sana kam goota baabaa kee dhugaan siin jaan
Caayaa abbaan kee taa'u maal goota? Abbaa keetiin gaafa siifi abbaan kee biyyaa galtee abbaan kee intalatti jejee harkasirra kaayatee faa deema. Gaafaati biyya Arabaatii galti. Intalatti yaa biyya Arabaatii dhufeette. Warri biyyaa sirraa ciqa qabuun beeku si abbaa kee faa waliin deemu ahuu bargaa viidiyoo ta'e akkasiisaniin arge. Hanguyyaa meeqoonni kanaa qunnamaa oolu. Garuu wanni isaan natti himan waan gaariidha. Alhamdulillah hin yeroo sana. Si abbaan kee ilma kiyyaa biyya alaatii galee jee harkasirra kaatee deema. Yaa maala kan ta'e aafi. Hayi. Dirqama abbaan kee qabaachuu miti. Ollaa keessanii qabata. Hayi ollaan keessan deemee tittiim. Maal taate? Maal taate yaa'uuti? Mee dhiirtilleen akka feete haa taatu. Sa dhiirti maaliif oqoo isaa dhiira moo dhalaatu irra simmeetii tana qabaa jaabira. Dhiirti akka feete haa taatu gaafa innis kunoo hamzaa shee jaabir faana. Hamzaa tataanii rabbi irraa si haa gaafatu. Rabbi beeka. Tammoo dhiifamaatis hawaasaa miti kaati dhiifama gaafachuu qabdu. Aliisuuf yaanii balleessiti. Kaatee as baatee haa dhiifama amma deengata viidiyoo ta'e dhiifamallee hawaasni akkasuma daawwachaa jira beekudha. Amma mucaan qeerroon amma asiin biraa kee kun akkumaan siin jee barataa yuunivarsiitiiti. Nama beekumsallee narra qabu akka kiyyatti as taa'ee sitti haasawaan jiru. Gorsi isaa saniif hin baanaa beekadhu yoo anallee tuffatte. Siigalee kanaaf yaa obboleessoo namni ati dhiifama gaafachuu qabdu hawaasa ati irratti daawwattoota kee osoo hin ta'in aliisuuf yaani isa katti balleessite. Yoo immoo inni gartee dhiifama wanti ijee isa kazallamte ammas waan feete inni keessaan dhufee si arrabsuu danda'a. Jecha namaan hin jennellee siin jechuu danda'a. Atis keessaan deebisuufii qabda. Malee dhuftee paabliikii irra baastee waan hin taane yaa rabbi sodaadhaa. Rabbii uume sodaadhaa rabbuma sodaadhaa. Immoo warri harkitanii fakkeenyaaf amma waan takkaa jira ammas namoota keenya wanni nu hubachiisuu barbaadu. Viidiyoo takka amma suuraa takka amma dheengadda viidiyoo takka suuraa takka footoo takka abdii harar mucaa jiru tokko rabbi raamataa godhuuf mucaa tokko kaayiroo jiraan isaan beekan suudii jiraan isaa shukurii baarsinolaa jaa mucaan sanii rabbi raamataa godhuuf kaluma moo dheengadda dhukkubsatee du'e. Mucaan waan isaa hojii barreessan amma dura wayi kaluma na waliin barreessaa turee jee poosti godhe wanti qoflaafaa erganiif. Namoonni keenya hedduu waan akkana kaawwama poosti godhee mata duree qofa laalee lal. Wanni waan kana isinii kaasuu barbaadeef hubannoon qabu jechuun fedheeti namni keenya. Jechuun dirree arsii biyya goota ani wanti taalii sufiyaanii miti takkaa taaliiti isin jechaan jiru. Adeero sagaleen taalii sufiyaanii yookaan lakkii taalii sufiyaanii miti isin jechaan jiru waan feete haa taatu viidiyoon jechuun sagaleen tafeetu tasaa ta'uu waadabdu antanasii mormaan jiru. Alhamdulillah waan san akkana dhufteen hin firraa illee dabarse akka rabbiin irraa nan gaafanne. Dafeetiin firraa dabarse wallaahi waan hin guutuu dhaggeeffadhe hin qabu wallaahi garuu immoo waayifii jalaan ta'aa jira. Immoo garuu waa barachaa waa wanti jechaa wanni hamzaan hin deqisiifadha isiniin jeef hamzaa waliin mormuu hin fadhu maaliif hin mormuun fedhe beekumsa akka isaan qabu garuu immoo beekumsi hamzaadhaa kun akka yaadutti xiqqoo chaalenjiitti guddisaa jira. Beekumsi hamzaan qabu namoota illee tuffachaa jira namoota baay'ee jira beekumsa qaban kan dhoofatanii tatta'anii jira miti. Sigaleemi kanaaf Muraad Muhammad Ali dilanuma rabbi sodaatamoo lakki dhugaadha alhamdulillah rabbi sodaa isaanaaf haa kennu rabbiin karama sodaatan namoota kanaa kanaafaa jira rabbiin karama sodaatan ay maali mootummaa tokko poolisa tokko numa sodaadhu duba kamitti rabbiin haafisii lubbuuti yaafite harkaa qabuun sodaanne baabaa ati sodaattu rabbi hoi baruma akkamii yaa'oo Hamzaan bara kana keessa taa'ee duba kamiitti bara namni yoo inni as bee ani isin himee bara Hamzaa shee jaabira qaqabaa yaa shee kotii teenya. Bara yoo inni as bee hadiisa tokko hime isinummaan uume hadiisa tokko yoo himtan eenyu isin daawwata dhufe. Garuu gaafa namni waa'ee baalagummaa amma sheeka gaafa gartee waan gaarii dhufanii sheeka nawaarfaa dawwalanii gaafatan yuutuubii isaa namni ilaalu hin jiru. Gaafa sheeka nawaar ammoo sheeka obboleessa jaarsa kiyyaan na wajjiin rafee akkas na godhe obboleessa gartee akka abaluu wajjiin rafee akkas ta'eeti maaltu narra jira gaafee ta'ee hukumii dhuftee gaafattu nama meeqaa yuutuubii isaa dhufeedha wanti ijaa jechuudha.
akka waan gartee namni hunduu namoonni waan sallaalan hundinuu wanti kun qunname akkasana fakkaata wallahi dhugaan isin ija maal akka dubbattullee isin oolkaa jechuudha laa ilaaha illallah muhammad rasulullah laa ilaaha illallah muhammad rasulullah subhanallah subhanallah wallahi kariima ammaan booda bilookii si godhu okay kariima haramaaya ta'ettu irra deddeebi'aa jirta namni waan san dubbatee hin jiru bilookii si godha ammaan booda dhageesse akkasii jechuudha soodeeles oromiyaa yaa nagaa qabdi mee yaadota hawaasaatiin fuudhaa mee asirratti wanni isin jettan yoo jiraate mee dubbii gartee hamzaa kanarratti maaliif Ali Sufyaan achuma dhiisa dubbiin amma dubbii hamzaa jaamee kaa'amuu qabdi malee si galame dubbii aliitii fi dubbii hamzaa jaamuu qabdu maaliif waan kana namni ol fide rabbiinuu sattaree misa wayii wanti dhaasa rabbiinuu sattaree bara yoo fedhe rabbiin alii hogguu inni akkasitti haasoo jiru san qabuun danda'u hogguu inni waan san haasoo jiru hogguu isiin akkas ta'e yookaan inni akkas ta'e juun san qabuun danda'u maaliif rabbiin sattaraa maaliif hamzaan kun itti jarjara yaa hamzaa kiyya taa'in jarjarini taa'i okay biloo godhee ta'e ishee nagaatti wanni naa gootu hin jiru. Sinigalemi atis waalaikum salaam warahmatullah dhugaan siin jaa kanaaf amma gaafa gurraachatti akkamii jireenya keessanii fi yaada keessanii tutu na gurraachanse sabu anuu isin yaachisuun fadhuuti osoo waaniin namni itti yaadda'u meeqa arkuutiin hadiisa rasuulaa sallallahu alaihi wasallam obboleewwan kiyya wal gammachiisaadhaa wal cinqaan olinaadhaa teettu saniif jeetiin isin bashannansiisuudhaaf an tokkichaan kun nama dhibba meeqa rahaa godhuudhaaf hadiisa rasuulaa sanitti fayyadamu jira isin maaliif ana tokkichaa kana yaachisuu feetansa ni qallattee ni gurraachottee ni daalachottee ni diimatte maali isinii godhame yoon diimadheme mi maali isinii godha yoo mana toles waan biraa dalagu jirta faanaan naan jettan maali qoy maali chigiriin keessan kun ta'a ka jara keenya wali balleessinuuti taa'e yaa ay gadi shirtaa firraa eegi okay nafsu alhamdulillah biyyatiyya keessaan jira shortaan hin jiru dhiisi waalaikum salaam warahmatullah waalaikum salaam warahmatullah alhamdulillah biyya keessaan jira shortaa akka gaafachi jiru sanitti jecha firraa eegaa soo miti assalaamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam السلام عليكم خدو وعليكم السلام كيف نجا فيارة ايوه والله جرتا نجي والله مي وان ساموني خنا ديما جرو همزان اكما بيتو بلسخين علي فيديو إسا تكا فيديو علي تجي وتساتي تا ديفتي الله وعلم إسا في ربي بيغا فيديو سنوفي حواس جدوتي باية مفيدة كفتي كيستو حواسني بيا وان كان هقوارك لا حول ولا قوة مالي وان كان وان نمو قدات يجون أسومته بانته شو بديجي ونه وان نمو قدات وان همزان أسبي أكك اللالي تكك اللالي وفيك زين بقى أشموري كزي لا 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 همزان كزي وان كان أشموري كبته أنجزي وانتيجو هدو نللي عارسة بيتا يجون أنا ما همزة في علي سفيان اللي نافتك علي سفيان بايزوين فلا ساتي يجون لا إله إلا الله محمد رسول الله يجون أفنين جالد إلما مسلمات ينجب قالوا يعني علي سفيان باية تك نافين تو ويرو يدو
Sigalee maaliif naaf hin taane ilaalcha sanii niin qabu waan inni naan taaneef. Tokkoffaa irratti Alii Sufiyaan yaadaan wanti jenneef jechuun yaadaan qabu isa biratti irratti nagarre waan ta'eef jechuun ilaalchaan fakkeenyaaf namoota baay'ee irratti arge ilaalchaan silaa jaaladhu ilaalcha keessa waa'ee irratti nagarreef Alii Sufiyaan ilaalcha tokkichaa sanii qofaaf hin jaaladha. Ilaalcha bira irratti baay'ee dinqisiifadha. Akka namoota musliimaa tokkotti niin jaaladha. Maaliif? Rabbiilleen sallallahu alaihi wasallam rasuulli keenyalleen akkaan ulamaa irraa dhageetti nama musliimaa tokko jibbuun haraamii hanga inni waan hin taane waan rabbiin hin jaalanne hojjetu qofa malee qalbiidhaan ilma musliimaa tokko lafaa kaatee jibbuun hin ta'u. Kanaaf Alii Sufiyaan jibba isaan qabu. Garuu immoo ilaalcha inni fakkeenyaaf Oromummaadhaaf ilaalchi xiqqoo bu'aa tokko qaba Oromummaadhaaf. San qofa bakka takkitti san qofaaf immoo ilaalchi tokkichaa dhiisaniif hin baane. Immoo hamzaa shek jaabir deebee namaa ilaalcha gaxaasummaa qabuuf saniif jee akkana godhe jee waan hin gammachuu natti dhagahamu tokko hin jiru. Maaliif hin jirre namni kun haa xiqqaatu haa guddatu laa ilaaha illallah Muhammadu Rasuulullah waliin qaba. Osuma ta'uu baatee namni kun afaan tokkoon waliin dubbata. Namni kun aboo rabbisu daadhuutii bar nama bar yoo xiqqaateen baana fedhu fakkeessuuf illee yaaju nama musliimaa tokko guyyaa tokkollee ilmaan boo'ee beeku bara Alii Sufiyaan. Tasaatiif as bee maan boo'in akkasitti. Nama guyyaa tokko fedha maaliif waan nama tokko nama akka garaa nama kana gisee ilaalu waa hedduun keessatti ilaalaa beeka. Saniifuu hamzaan nama kana gaafaas godhee ashumuunii dhufee irra qaba hedduun na dhagahame maal jettaa jechuun ni barbaade akka nama tokkoomne. Amma beekadhu hamzaan akkas ijoollee nuti Alii Sufiyaan takka waan akkana irra waan dhageenye garuu ammoo amma dura wal dhabbiin isaanii yeroo dheeraadha. Gara waggaa tokkoo fi cinaatiin maantana. Doo Jowaar Maamad jedhamin dura. Jowaar jechaan dirte jechuudhaani mana murtii gurraachaa dhiyeessee eegas booda duula walirratti banuu eegalanii soomanni bira dheengaddaa kun walitti araaraman. Waldhabbiin haati ramzaatii hojjetu waliin qaban. Walitti araaramanii eega araarama buusan booda amma lama darra haareetti wal dhaban. Wal dhabnaan gideenii fi Hamza Hejabir waan tanas baasu Hamza Hejabir dhalaa tana maallaqaan biti armataa xiyyaara akkasumaan jee wallaahi laziim rabbiin na jedha narra gaadhaami. Waldhabbii duraan qabanii isaan maallaqaan itti bitee amma inni maallaqa itti bituu baatu wanti dogoggora. Dogoggorri akkatti dhufetti numa dhufa. Ilmi namaa ni dogoggora. Hadiisa himu ulamaa'iin sahaboonni rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam ilmi namaa kan dogoggora hin jiru zinaani dalaga farshoonni dhuga ni hata garuu ammoo walaakiin ilma namaati waan ta'eef dogoggorra namoonni isaan geessu hin jiru dogoggora. Amma namni isan keenya hundi warri takkaa gartee isan nyaa'uun godhin asbaanii nama arrabsuun dhalaan ta'e nyammaan tana gartee akhiratti himma dubbii balleessan maan tana sheeka dhaqanii janaajjanu ustaaza dhaqanii janaajjanu eenyu janaajjani jeen janaajjantee uumaa gallaqabtu maaliif irraa waraabdi san waan ta'eef amma haasofni kun gabaabbateetu asumatti haa dhaabbatu as bira kun nama beekadhu waan badaadhaasi wanni kana dhaga'uunis qaanyiidha amma barana gaafa gartee ijoollee manna suudii kana rakkattu eenyu biyya sanii ka'ee dhufe namni kun nama Ameerikaa jiraatumi asin namni keenya rakkatee jeetitti as dhufee suudii dhufee asii warra ambaasiitii wajjin warra koomunitii wajjin mari'atee hanga wallaa imimmaan buusu akka gurbaan sanni beeyta booyee imimmaan buusee asii qote walaakin ilmi namaa shari'aan akka shari'aa islaamaa jetti shari'aan afur eeyyamte intalti gartee isa heerumuu feete na fuudhii jechuun ni mirqabdi. Eegalee innillee yoo jaalate afur fudhuu dandeettiitti qabaannan jechuudha. Eegalee hangasii alatti namni waan hin taaneen gartee miidhaqee nama janaajjanee sagalee namarraa waraabee ati fi biyya baqaa keessa jedhee amma ijoollee amma sagalee waraabisan fi biyya baqaa keessa jedhe biyya baqaa kana keessa yaa rabbii biyya san nagaysi. Bakkaan itti deemuusan nagaysi jechuu qabdi mo'achi ta'ee sagalee nama waraabdee gidee itti gallaqqabdi. Eeshaadha kun maanaan qabu atilleen baga rabbi nagaan si galche barana biyya jirta. الرحمن الرحيم الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي الحمد لله فارون كالربيتي كيوسف هبي علي ساندتي الحمد لله